Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkamitti dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a oduu jajjabduu jechuudha. Waa'ee faannootiin wal qabattu, waa'ee Iskindar Naggaatiin wal qabdu oduu jajjabduu lama qopheeffadhee dhufee haga dhumaatti hundi keessan jechuudha. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Please subscribe gochaa jirtanii, share gochaa jirtanii jechuudha. Namoota daawwataa jiran keessaa jechuudha parsantiin 90 jechuudha subscribe godhaan jiran waan ta'eedhaaf waliif share godhaa, waliif subscribe godhaa. Yoo barbaachise immoo jalatti jechuudha comment godhaa. Maaliif commentii malee namni yaada namaa kennan malee guddinni hin jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf har'a oduu jajjabdu jechuudha qaawwa seenetii fi xiinxalla wajjin kan isinii dhiyeessudha jechuudha. Garuu waan isin dhibu keessaa waan kanaan duratti isinitti himee jira. Ta'in amma faannoo ta'e kuni akka ta'u kanaan dura isinitti himee jira. Garuu immoo namni kamuyyuu gaafsan amanuu hin dandeenye, dhugaa itti ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf xiinxalli kiyya guyyaa san xiinxallaa ture, xiinxalla sirriidha jechuudha. Guyyaa har'a dhaabbadhee ilaalu jechuudha. Kanaaf har'allee xiinxalla san keessaa waan gabaabduu kan ilaallu keessaa tokkoffaan jechuudha wal dhabdee faannoti. Lammaffaa irratti immoo cabiitiin Oromoo Finfinnee irraa eegala kan Iskindar Naggaa jedhu jechuudha. Lammaffaa irratti cabiinsi Oromoo Finfinnee irraa eegala kan Iskindar jedhee viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti olii gad deemaa jiru tokko ni ilaalla. Waanuma barbaade fi dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u garuu irraa dubbachuu barbaadna waan kana jechuudha. Namni keenya akkamitti waan kana namni keenya xiinxalluu akka danda'u irraa waan dubbadhuu fi please subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf kallattimaan gara jalqabaatitti yoo ta'u kanaan dura akkuma isinii gabaasaa ture jechuudha. Yoomuyyuu faannoon tokko ta'uu hin danda'u isiniin jedhe. Waa lama isiniin jedhe. Faannoon tokko yoomillee tokko ta'uu hin danda'u. Yoomillee immoo Finfinnee seenuu hin danda'u. Humnuma barbaade yoo qabaate isiniin jedhee jira jechuudha. Waan san keessaa yeroo sanitti akka sababaatti wanni isinii kaase jechuudha. Wanni akka sababaatti isinii kaase keessaa namni tokko waraanni tokko ta'uu kan danda'u waan tokko isa taasise kaayyoo waloo yoo qabaateedha jechuudha. Hamma kaayyoo waloo hin qabnetti tokko ta'uu hin danda'u. Kanaafan kaasa jechuudha faannolleen kaayyoo waloo hin qabu. Amma Gondar yoo gaafa fudhatte ka Gondariif qabsaayaa, warri Shawaa immoo warra Shawaatiif qabsaayaa, warri Goojjam warra Goojjamiif qabsaayaa, warri Walloo warra Wallootiif qabsaayaa. Kaayyoon waloo jara kan walitti fidu tokko illee hin jiraatu jechuudha. Tokko isallee hin jiraatu. Yoomillee immoo tokko hin ta'u. Maaliif kana isin amma wal lolaa jiru jechuudha. Amma maal irratti baasaa jiru? Ibsa wal irratti baasaa jiru jechuudha. Maal jedhan duraa? Erguma Jawaarii faannoon bakka tokkotti walitti dhufee hooggansa waloo uummatee dippiloomaasii gaggeessuu jalqaba jennaaniin erga sanii guyyaa 27 walgahii irra turan jechuudha. Guyyaa 27 walgahii irra turanii dhumarratti gareen muraasni jechuudha Iskindar Naggaa filatanii ba'an. Warri kuuwwan immoo kanarratti walii galuu didan jechuudha. Gareen Zammana Kaasee fa'aa hin barbaannu, warri Shawaallee hin barbaannu. Hamma walitti dhukaasuu jalqaban jechuudha. Kanaafi kaayyoo adda addaa qabu jechuudha. Warri Gondarachiin warra Tigraay wajjin rileeshinii uummanneedhaa jiranii. Warri kun immoo uumannuu jedhaa jiran. Kanaaf kaayyoo waloon qaban waan ta'aniif tokkoomuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf Jawaar jechi sun bakka tokkotti dhufanii hoggansa sun hin ta'u yoomillee gochuu hin danda'an isaan waan ta'eedhaaf jechuudha. Mootummaan kan inni gochuu qabu jechuudha. Garee kana tokko tokkoon itti deemu. Garee kana tokko tokkoon itti deemee ka keessaa galchee kaan tarkaanfii fudhataa akkasitti yoo galche malee hoggansa waloo gonkuma uummachuu hin danda'an. Amma Iskindar Naggaa fudhadhu. Gaaf tokko Addis Ababeedha.
gaaf tokko Itoophiyaawidha. Gaaf tokko Amaara. Gaaf tokko Tigree. Gaaf tokko Oromoo. Kanaaf inni maal barbaada? Waa'ee sabummaatii miti kan inni barbaada. Aangoo barbaada jechuudha. Amma isarratti sirriitti hojjechuu qabaa jechuudha mootummaa. Isarratti assaayimentii ofii tolchee bareechee hojjete taanaan isa wajjin dippiloomaasii hojjechuudha. Inni keessaa baanaan kuuwwanillee akkasumatti battannaa adeemaa jechuudha. Kanaaf yoomillee araakkiilollee galuu hin danda'amanii tokkoomullee hin danda'anii jechuudha. Kuni beekamaadha jechuudha. Yoo xiqqaate isaan uummatuma Amaaraa kan achitti fixan miidhan malee wanni isaan waan nama biraa miidhan hin jiru jechuudha. Kan mee viidiyoo xiqqoo si haa dhaggeeffannu. እስክንድር ነጋ አድርጎ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት መመስረቱን በሚመለከት የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ አርበኛ ዘመነ ካሴ መልእክት አስተላልፏል። መልእክቱን ቃል በቃል እንደሚከተለው እናቀርባለን። ይህ የዓለሙና የከበደ የሁለት ግለሰቦች ግጭት አይደለም። ይህ የሁለት ርዕዮተ ዓለም ግጭት ነው። ይህ የሌባና ፖሊስ ትንቅንቅ ነው። የትውልዱን ትግልና ድል ሊሰርቁ ጭምብል ለብሰው ማጅራት መምቻ ቆመጥ ታጥቀው በጠራራ ፀሐይ በመጡ ሌቦችና የትውልዱን ደምና አብዮት በሚጠብቁ የትግሉ ፖሊሶች መካከል እየተደረገ ያለ ግብግብ ነው። ይህ ይሉኝታቸውን በሸጡ ያልዘሩትን አጫጆችና አብዮቴን በ30 ዲናር አልሸጥም ባሉ የህዝብ ልጆች መካከል እየተደረገ ያለ ትንቅንቅ ነው እንጂ የዘመነና የእስክንድር የሁለት ግለሰቦች ጸብ አይደለም። ወዴት ዘመነ የወንድሞቹን ደምና የአማራን ህዝብ ቅስም አንጠፍጣፊ ገበያ አውጥቶ በሊትር የሚሸጥ ከሃዲ አይደለም። አሁንማ ተነቃቃን እኮ ዘመነ ለብሶ የሄደ በሙሉ ጤነኛ ሰው እየመሰለው በመቅረቡና ህልሙን በማጋራቱ ተደጋጋሚ ክህደት ደረሰበት። አሁን ከቆቅ በላይ ቆቅ ሆኗል። በጣሊያን ጊዜ አንድ ማርኮ የሚባል ውሽማ የያዘች ኢትዮጵያዊት ያገኛቻትን ትንሽ ገንዘብ ሶልዲና የያዘችውን ፈረንጁ ሽማ እብጠት ፈጥሮባት ፉን ስትል ጨዋ ጎረቤቷ ታዘበችና ጥጥ እየፈተለች ግጥም ገጠመች ይባላል። ማርኮም ይሄድና ሶልዲውም ያልቅና እንዳንተዛዘብ ይሄ ቀን ያልፍና ሶልዲውም ያልቃል። እስክንድርም ሲያምሰን ከርሞ ነገ ሹልክ ይላል። ያኔ እንተዛዘባለን። የሚደብረው የምንታዘበው የራሳችንን ወንድሞች ነው። ወንድምን መታዘብ ትልቅ ህመም አለው። የ5 ዓመቱ ጸረ ጣሊያን ወረራ የአርበኝነት ተጋድሎ ወደ ማብቂያው ተጠጋ። ወራሪው ተሸነፈ፣ ባንዳ አንገቱን ደፋ። የአርበኞች ድል አድራጊ ደረት በኩራት ተነፋ። ኢትዮጵያ አሸነፈች። በዚህ ጊዜ ባለቅኔ አርበኞቻችን እንዲህ ቀን ሊወጣ ሊጠረግ መንገዱ ስንት ወንድሞቻችን በጨለማ ሄዱ እያሉ በትካዜ ተቀኙ። ቀን መውጣቱ ላይቀር ትውልዱ ማሸነፉ ላይቀር የትውልድ የሚገባውን ቦታ መወሰዱ ላይቀር አንዳንድ ወንድሞቻችን በጨለማ ሄዱ። አዝናለሁ። አርበኛ ኢጣሴ ዋኤ እስክንድር ነጋቲ ቪዲዮን ኩን ሶሻል ሚዲያ ከነራ ጉቴራ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ሲአቺ ዴማ ጅራ ገሩሞ ወይፊል ቪዲዮ ከነ ወይፊል ፉዴ ፊዴ ማሊፋን ፉዴ ፊዴ cabiinsi Oromoo Finfinnee irraa eegale. Finfinneen aadaa saba tokkootiin Amaaraatiin jechuu barbaadetti aadaa saba tokkootiin seenaa saba tokkootiin afaan nama saba tokkootiin kan guutamedha. Cabiinsa Oromoo kana fayyisuudhaaf waan kana duubatti deebisuu qabnaa jedhe. Abbaan barbaade murellee haa dhiyeessu. Inni waan barbaadeef illee haa jedhu. Garuu dubbiin tun dhugaa mitiidha. Dubbiin tun dhugaa. Oromolleen kana beekee jira. Cabiinsi Oromoo akka Finfinnee irraa eegale Oromoon beekee jira. Meebii inni barbaade jechuudha. Waa 2-3 ta'uu danda'a. Tokkoffaa Oromoota muraasa biraa deeggarsa argachuudhaaf ta'uu danda'a. Siyaasaaf itti fayyadamee deeggarsa achi argachuudhaaf jechuudha. Lammaffaa immoo garee isaatii fi bakkee itti jara Oromoo cabsuu dandeenyu Finfinneedha waan ta'eef akka goons goonu Finfinnee qabachuu qabna waan jedhu dabarsuuf danda'a jechuudha indirectly. Waa maraafuu waan barbaadeef waa jedhu Oromoon kana ni beeka. Waan kana beekuuf immoo Finfinnee ni eeggata jechuudha. Mee waliin dhageeffannee እንደውም ለኦሮሞ ስብራት ዋና መገለጫ የሆነችው አዲስ አበባ ነች። አዲስ አበባን የአማራ ባህል የገነነባት፣ የአማራ ስነ ልቦና የገነነባት፣ የአማራ ቋንቋ የገነነባት ከተማ ነች።
እና የኦሮሞ ስብራት የሚጠግነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሲቀለበሱ ነው። ደጋ ይርተን ከናችሁ ከናፍ ማል ቪዲዮን ኩኒ ዋማለ ሚቲ አሲራት ከን ገድ ላክፋሜ ፊ ከናፍ ከነ ቤኩ ቀምናችሁ ለሙቲ አካ ኦሮሞቲት ዋን ከነ ቤኩ ቀምና ኔጋቲቭሊ ፖዚቲቭሊ አይነ ዋን በርባዲፉ ሃጅዱ ወቹ ቪዲዮ ብራት ታጎልቴ ቢኑ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ጎቻ ነይጋ ነገታ